Nagaa faraarri waaqayyoon dhimma keessaniif haa baay'atu. Qulqulloonni iddoowwan garaa garaa teessanii toora miidiyaa agarsiiftuu TV daawwachaa kan jirtan irra deebi'een jedha. Nagaa waaqayyoon dhimma keessaniif haa baay'atu. Yeroo darbee karaa tooraa Feesbuukiin kallattiidhaan jechuudha sinii kennuuf yaalii godhee sababa konneeshiniif addaan citeera. Har'a garuu bara 2017tti baga nagaan ceetan jecha akkuma kanaallee yeroo waan fuuldura keenya jiru ji'a fulbaanaa kana keessa guyyaa har'aa kana humna guddaan seexannii namoota baay'ee wallaalchisuuf ba'ee waan jiruuf sagalee waaqayyo xinnoo ishee nan dubbadhatte fufee waan ta'eef of eeggannoof waan sinii ta'u yaada tokkoon isin biraan ga'uu barbaada. Yaada kana immoo akkasin yaada ogummaaf obbolummaatiin akkasin fudhattan abdii guddaan qaba. Anis waa waaqayyo laphee korra kaa'e ogummaa isinitti dubbadha. Isinis ogummaan akkasin fudhattan abdii guddaan qaba. Gurra dhaga'ee hojiirra oolchuma waaqayyo isiniif haa kennu. Yaadan irratti dubbadhu of eeggadhaa. Waan jedhu irratti dubbadha. Of eeggadhaan jecha nama naasisu wayii ta'uu danda'a. Of eeggadhaa yaada jedhudha. Maaliif of eeggadhaa jedhee jalqabe kan jedhu yaada guutuu isaa wal wajjin dhageenya. Sagalee waaqayyo keessaati kutaa tokkoon isinii dubbisa. Saamu'eel Sodoraa boqonnaa 15 lakkoofsi 22 qofaan akkas jedhan dubbisa maqaa Yesuusiin. Saamu'eel immoo dhugumaan waaqayyo nama dubbii isaa dhaga'ee abboomamutti akka gammadu qalma gubamuuf aarsaatti hin gammadaare. Kunoo abboomamuun aarsaa irraan caalaa dhaggeeffachuun moora korbeessa hoolaa dhiyeessanirraa iwwayyaa jedhee jedha. Kutaa kana gaafa laaltanii taatee dubbii raajii waaqayyo Saamu'eeliifiin Saa'ol gidduutti ta'edha. Saa'ol nama waaqayyoon barbaadamee dibamee nama waaqayyo aangoo kenneefidha. Saba Israa'eliif nama waaqayyo aangoo jalqabaa kenneefidha. Sana dura abboota firdiitiin raajotaan waaqayyo bulchaa kan turedha. Ammas irra deebi'een jedha of eeggadhaan innan sinii jedhee fi Caafata qulqullaa kakuu haaraa keetti gaafa laaltanii Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsi 15 maayidha. Egaa guyyoonni kun guyyoota gadheedha waan ta'eedhaaf akka warra ogeessatu malee akka warra ogeessan ta'initti hin deddeebi'inaayidha. Sababiin isaa guyyoonni kun guyyoota gadheedhaayidha. Yeroo ammaa kana amantoonni baay'eef tajaajiltoonni baay'een burjaaja'ina guddaa keessa jirtu. Burjaaja'ina keessa darbeeyyuu yerootti namni maqaa namaan daldalaa fiigaa jirudha. Yerootti namoonni bu'aa dalgaa baay'ee fiigaa jiranidha. Seexanni jireenya ilmaan namaa bara kana mancaasee kan jiru karaa qabeenyaati. Wangeelli Maatiyos boqonnaan 6 lakkoofsa 24 immoo sagalee waaqayyo akkas jedhame ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garbichi tokko mootii lamaaf bitamuu akka hin dandeenye fakkeenyaan kaaseetu namni horiif waaqayyoof jiraachuu akka hin dandeenye tokko jibbee tokko duukaa akka inni fiigu tokko jibbee tokko akka filatu sagalee waaqayyo lafa kaa'a. Egaa of eeggadhaa kanan isiniin jedhee maayinni guyyoonni kun guyyoota gadheedha. Keessumaayyuu Saa'ol kutaa nama isin dubbise Saamu'eel Sodoraa boqonnaan 15 lakkoofsa 22 gaafa laaltanii gara olii isaa lakkoofsa tokko irraa qabdanii gaafa laaltan yaada guddaa tokko qaba. Yaadichi iyyuu maalidha? Aarsaa waaqayyoon barbaanne waaqayyo dhaqiitii warra Amaaleqoota raawwadhu balleessii kottu jedhe. Fixi balleessiitii raawwadhu Amaaleqoonni cubbamootadha yakkamootadha jedhe waaqayyo raawwadhu balleessidhe karaa raajii Saamu'eelitti erge. Gaafa dhaqu balleessuu dhaqee ergamni isaa ergama balleessuuti. Waaqayyo barbaade waan ta'eef inni garuu gaafa achi ga'u warra ija isaatti babbareedoo ta'an horii coomoo fakkaatan mootii Agaagiin qabatee waaqayyoof aarsaan dhiyeessaa waaqayyoofan aarsaa godha jedheetu boojuu godhee booji'ee fidee dhufe. Boojuu waaqayyoon jaallanne boojuu waaqayyoon barbaannedha kun. Na dhagaara deebi'een dubbadha. Qabeenya waaqayyoo godhettiin waaqayyoof aarsaa dhiyeessuufidha bara sana. Aarsaadha bara sana hojii waaqayyoof kan nama gargaaru. Garuu aarsaa waaqayyoo aarsaa horii cubbamaatiin dhiyaatu miti. Hojii waaqayyoo hojii aarsaa cubbamaatiin hojjetamu miti. Eessaan haa ta'u eessaan wangeelli kan hojjetamu amantoota qulqullaa'aafiin yaada qullaa'aafiin qabeenya qullaa'aatiinidha. Qabeenyi immoo madda isaati. Xuraa'aa kan godhus qullaa kan godhus. Kutaan eengadda galgala isinii dubbadhee addaan nagalaa cite Isaayyaas 45 lakkoofsa tokko qabdanii amma jaatti gaafa dubbiftanii waa'ee Qiroosidha. Qiroosiif waaqayyoo qabeenya iddoo dukkanaa keessa jiru sii kennaa jedheeniin siniin jedhe. Akkasumas jedha sagalee waaqayyoo qabeenya iddoo dukkanaa jiru jechuun ija namaatti kan hin mul'annedha. Sitta mul'isan argitaa jedhee waaqayyo. Egaa waaqayyo irraa kaasee agarsiisuu barbaade. Ani waaqayyo akkan ta'e immoo kanaan hin beektaa jedheen. Waaqayyo qabeenya hafuura hamaa isa dukkanaa harkaa nuu kenna toon ta'in har'a kakuu haaraa keetti gaafa hiiknu ija namaatti kan hin mul'anne eebba haguugamee jiru namaa kenna. Na dhagaa of eeggadhaa kanan siniin jedhan mallee yaada tokko jira. Saa'ol waaqayyoof aarsaa gochuu barbaade. Waaqayyo garuu kanaan aarsaa fudhata miti. Aarsaa waaqayyo saba qulqullaa saba Israa'el keessaa hin dhibamne. Wanti waaqayyoof aarsaa ta'u. Mana waaqayyootiin himne saba waaqayyo harkaan himne Israa'el kakuu waaqayyoon diigne yeroo sana. Yeroon sun yeroo nagaa ture. Hangafa kan fakkaatu Saa'ol garuu hojii dogoggoraa baay'ee hojjete. Na dhagaa keessumaa akka lixa Oromiyaa guutummaa irratti Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana waldaan kiristaanaa baay'ee burjaaja'aa kan jiranii fi burjaaja'ummaa guddaa keessa kan jiran. Betelee karaa agalgaa'otaa
raagota warra jedhamanii warra Waaqayyo kaasee irra waldaa kiristaanaa keessaa waldaa kiristaanaa tajaajilan luboota qeesota wangeelaawwota akkuma kana geggeessitoota waldaa kiristaanaa. Sagaleen kun isinii darbaa kan jiru waldaa agarsiistuu mootummaa Waaqayyo magaalaa Ambooti. Magaaluma kana keessatti illee waan gurguddaa baay'ee ta'aa jira. Mana Waaqayyo keessatti yeroo ammaa kana yerootti waldaa kiristaanaa keessatti leenjiin hafuuraa yeroo kennamaa hin jirre garuu leenjii faayidaa foonii madda eebbisaa hin beekamne yerootti laatamaa jiru. Keessumaa magaalaa Amboo keessatti godina Shawaa Lixaa keessatti humna guddaan hojjetamaa jira. Baay'ee kan na ajaa'ibee jiru anaan eebba maddisaa hin beekamne, eebba laftisaa hin beekamne namoota baay'ee burjaajessaa jiru. Betelee agalgaa'ota raagota warra ofiin jedhan na dhaga'a. Warri kan dhagaa jirtanis raajistaa, paastoristaa, wangeelaawwistaa, luba waldaa kiristaanaas ta'a, geggeessaa waldaas eenyuyyuu ta'a. Waaqayyo gaafa nama eebbisu, karaa nama eebbisuu qaba, daandii nama eebbisuu qaba. Baay'een keessan garuu duukaa buutota baay'ee Waaqayyo isinii kenneera. Waaqayyo biraas haa ta'u eenyu biraayyuu qabdu garuu waldaa kiristaanaa biraanchi gootanii waldaa Waaqayyo isinii kenne kana keessatti tajaajilaadha jennee maqaa mudhannee baatan kanaan leenjii isin laakkaa jirtan gabaasa isin gabaasaa jirtanii gabaasa hojjetaa Waaqayyo ta'uu keessan agarsiisu miti. Akka Saa'ol gaaficha maraachuudhaaf gaafa kaata yoo ta'e alatti Saa'ol sana booddee hafuura maraatummaatu isa argate. Maraatuu ta'e sana booddee ayyaanni Waaqayyo irraa ka'e Waaqayyo hin jibbeen. Maal waan ta'eef wanta Waaqayyoon barbaanne aarsaa godhee fidee iddoo aarsaatti dhiyeessuu dhufe. Coccoomoodha babbareedoo yoodha. Aarsaa Waaqayyo barbaade aarsas akkasiitu ture. Hojii wangeelaaf taa'attanii daandii wangeelaa taa'attanii hiyyummaa amantoota irraa kaasa jettanii yeroo ammaa kana magaalaa kana keessa burjaaja'aa kan jirtan dhuguman isiniin gad dhaaba. Itti salphattu itti leeyyaatu. Keessumaa tajaajiltoonni sammuu isaanii itti dabarfamanii kennaman yeroo ammaa kana waan godhan hin beekan akka nama maraateeti. Kan nama maraate kan nama qullaa buuseeti. Hafuurri Waaqayyoo gaafa Saa'ol irraa ka'u Saa'ol akka nama maraatee ta'e hin qaajja'e. Hafuurri Waaqayyoo irraa waan sokkeedhaaf. Gaafa hafuurri Waaqayyoo namarraa sokku nama keessaa godaanu na dhaga'a. Saa'ol waggaa 42 Israa'eliin geggeesse. Waggaan 40 garuu waggaanitti joonja'ee raata'ee saba geggeessa ture malee geggeessaan turre. Namoonni baay'ee iddoo aarsaa jiru malee Waaqayyo tuffachuu danda'a. Keessumaa tajaajiltoonni burjaaja'ina gurguddaa hojjechaa jirtan yeroo ammaa kana jaalala Waaqayyoon sin gaafachaa akka amanaa tokkoof akka galgaayii tokkotti immoo isinitti dubbadha. Aarsaa xuraa'aa Waaqayyoon barbaanne qabeenyi maddisaan beekamne hojii wangeelaaf hin ta'u miila wangeelaas hin ta'u ta'ees hin beeku hin ta'us. Hin danda'amu yoo ta'e miilaan deemama. Miilaan danda'amu yoo ta'e wanta danda'amu hin deemama malee karaa dalgaaf waan hin beekamneef maddisaan beekamneeni jireenya hojii wangeelaaf goonattanii ofii keessan duutanii amantootan ajjeesina. Siniin hin jedha jabinaan. Ani wallahi akkasirratti haasoo natti hin tolu. Garuu dirqama naasoo qaba. Waldaa keessa nama 200 qabdu, nama 300 qabdu, nama 100 qabdu, ishumayyuu duukaa buutu kan biraa gochaa jirtu. Leenjii sin laattan mee guyyaa meeqa leenjii agalgaa'otaaf laattani? Hoteela garaagaraa kireessitanii waldaa kiristaanaa amantoonni horii buufatanii qabeenya isaaniitiin waldaa ijaaranii qabeenya keenya keessatti dubbii Waaqa dhageenyadhaan malee keessatti dhaabbata qaamni isaan beekamneef dhaabbata maddi isaan beekamne yeroo itti leenjii nuuf kennaa jedhamiti. Amantoota yoom leenjistan duukaa buutota yoom leenjistan Great Commissionii warra dhugaa baatee dirreera yoom leenjistan faarfattoota yoom leenjistan leenjiin kun akkam sinitti bareede. Akkam sinitti tole akkam sinitti tole akkam siniif eenyu maddisaa eenyu qabeenyisaa kan eenyu leenjistu eenyuuf leenjistu sinoo eenyudha. Kanaaf of ilaala keessumaa namoonni duukaa bu'atanii fiigaa jirtan kun baay'ee of ilaala eenyuuf leenji'aa jirtu eenyu sin leenjisaa jira maaliif leenjitu immoo asumarraan nan amana namoonni yaadi keessan qulqullaa'aa shira akkasiin gootan hooggantoonni qaamota garaagaraa jirtan Waaqayyo bara kana keessa akkasiin biyya kanaaf hojjettaniif aangoo isin kaa'ellee waldaa kiristaanaa dabalatee hojii kana irratti hojjechuun dirqama keessan jedhee namanaani. Sababiinsaa wangeelli kan ittiin hojjetamu waan qulqullaa'aa hojii Waaqayyoof ta'a jedhamee amanaarraa fuudhamuunidha. Yaadaan, qabeenyaan, humnaan, ayyaanaan wangeelli hojjetama. Eebba maddisaan beekamne keessumaa godina Shawaa Lixaa keessatti burjaaja'ina gochaa kan jirtan raagoonni dhaaba. Nan dubbadha maqaa Yesuusiin asumarratti. Namoonni yaadan beekamneen, hafuuran beekamneen wallaashii humtanii jirtan humna maqaa Yesuusiin harkaa isin fuudheera. Harkaa boon siniif haa ta'u maqaa Yesuusiin. Horiin inni dhufa sinumas garuu maddisaa kan hin beekamne qabeenya miti. Na dhagaa. Ani raajiin Daawit lafa amma jiruutti isinuma walakkaa taa'een jira. Dhaabbata isin nama wajjin socho'aa jirtan kana dubbiseera. Dhaggeeffattoonni toora kanarra dhaggeeffachaa jirtanii ogummaatti akkasiin gargaaramtanii dhaggeeffatan galala Waaqayyoo nan barbaada. Waan nan isin jedhu kana jechuudha. Ogummaatiin akkasiin dhaggeeffatan nan barbaada. Kanaa garas garuu namoonni yaada negatiivaa maqaa balleessii gootanii isin dhukkubuu danda'a caalchisee isin dhukkubu. Qulqulloon amantoonni garuu hin burjaaja'ina. Irraa of eeggadha baay'ee. Baay'ee of eeggadha. Eenyuunsaa kan hin beekamne. Seexanni guyyaa makamoo ani seexana gadi dhufee hin beeku.
wallaalchifatee dhufa sagalee waaqayyo jedha waan ta'eef haxxootadha. Hoolaa raroo uffatee dhufee fakkaata. Raroo hoolaa warra fatan yeeyyeedha garuu keessi isaanii hoolaa fakkaata hoolaa raroo warra fatan keessi isaanii garuu hoolaa miti irri isaanii garuu hoolaa warra fakkaatu sagalee waaqayyo kan jedhu kanumadha. Kanaafanii qaama hin beekamne seenaa hin beekamne hojii hin beekamne keessatti hojjechuun leenji'uun hiikni isaa sinii galeera taanaan ifanuu godha siniin galle taanaan garuu dhaabadhaan siniin jedha keessumaa tajaajiltoonni yaada mataa keessanitti dabarfamtanii kennamtan araara kadhadhaa waaqayyoon amantoonni duukaa burjaaja'aa jirtan immoo dhaabadhaaf ilaalaa maaltu beeka satamma walitti qabatte nyaatiin lubbuun kee darbuu danda'a qabeenya tan margaartu kunis hattuu ta'uu danda'a hin salphattu garuu taana ilaalaa toora miidiyaa kana irratti guyyaarraa qabadhaa namoonni hirmijja akkasii fudhatanii keessa jirtan hin salphattu waldaan kiristaanaa kamiyyuu waldaa agarsiistuu mootummaa waaqayyoo miti dhiiga kiristoosiin kan hundaa'e hundumtuu na ilaallata ergaa kana akka dhageessaniin garuu yoo xinnaate karaa toora garaagaraa feesbuukiidhaan yuutuubiidhaan tiiktookiidhaan akkasiin sheer gootan namoonni inaaffaa hojii wangeelaa qabdan abdii guddaan qabaa gooftaan Yesuus bara keessan haa eebbisu qeroosiif waaqayyoo eebba dukkana keessa jiruun sii kenna malee eebba harka dukkanaarraan sii kenna jedhe miti nuti eebbi keenya maddisaa beekama hin hojjenna hin nyaanna hin hojjenna waaqayyo nu eebbisa malee utuun hojjetiin nyaachuun hojii miti jireenyas miti bara keessan haa eebbisu eebbaaf ta'a hafaa jiraadhaa yaada obbolummaa qajeelan akkasiin fudhattan abdii guddaan qabaa warri sin quuqummoo sin haa quuquu garuu raajonni paastoroonni luboonni hoggantoonni wangeelaa alda durummaatiin waldaa waaqayyoo boocessaa burgaagessaa gidattan of eeggadhaan isiniin jedha yoo akkas ta'e gaarii ta'a bara keessan haa eebbisu eebbifamaa warri sagalee kanatti fayyitan fayyaafaa warri yaadi garaa keessan ceephee immoo qoraa ilaalaa ittiin fufu garuu addaan cita sinaa eebbisu eebbaaf taafaa jiradha sheer godhaa komentii sillaattan immoo namoota hundumaaf gidduu galeessan akka sillaattan abdii guddaan qaba hafaa jiraadhaa ulfaadhaa sinaa eebbisu.